يا ربي منوف خني أبولي سجاري دقا جعل لا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني يا ربي منوف خني أبولي سجاري دقا جعل لا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني ربي يجعل جالنا يا إخواني أكا سحاب تدراني أقبل ما فكيساني ورد أبتو برقا دي رحماني جلا نوها قدويني يا ربي مئوف خلي أقبلي سكري دقا جعلنا خولي إفقمنوه والجيب بني مودرا خلدان بهاني ربين أكما سن بيكتن المنما الدنيا رد هيروني أمو أتو إسهن أميني على قرآن كيست نوه ميجروتي إني جائل في الأرض خليفة لفكن الرد بكبوا ربي تأي خليفة ربي تأي لفرت كان أمانة فرتي ديمو المنمان أمو ديما يروج ديمو أولا كان أمامي آدم عليه السلام آدم أكنما تقوتي ربين إسا أمي إيجا جنة بهي لفرجرات شجل كبس الدنيا رت أبا المنما تأي أما إسرا كان جل كبه المنما غرا بليون تربا فولكا رغه كنجرو هندنو المسات جچو متى درين ان دبچو داف بربادو واي اسلام من واي سبون ماف واي سبال لالچسه اجنو سين قبدو مالي كنجدو كنا نمي هدون confusioni keessa seeneera afaan keenya warri dubbatus warri hin dubbannes hatta gariin du'aataallee waan kana keessa confusioni keessa jira jedheetan yaada kun yaada kooti garuu sirriitti yoo hin hubanne rakkinni yeddu lamman hawaasa biyya keenyaas hawaasa muslimaat hawaasa bal'aa addunyaa irrattis argamuun waan hin oolle waan argamaa jirus akka namaatti olaallee rabbiin ilma namaa akka jiruun amantaadhaan sabaan biyyaan bifaan utuu adda addan baasin walaqad karramnaa banii aadama jedha ilma namaa ilmaan aadam kabajnee jedha ilmaan aadam kan jedhaman hundinuu ilmaan aadam ta'uu jaraatiin rabbiin biratti kabaja qabu achi keessaa immoo warri immoo ilmaan adam keessaa immoo ta'anii karaa laa ilaaha illallah fudhatanii islaama ta'an immoo akkasumas kabajaaf obbolummaa addaa amantaa islaamaa irraa laa ilaaha illallah irraa kan madditu waliin qabu jechuudha obbolummaa ilmi namaa ilmaan adam ta'uudhaan obbolummaa akkuma jarri qabaatanutti itti aansee immoo إسلام ورّتان ورّكريستان استان قبات من تاجر ربّل ما ولين كبو ورّواك فتاتان أكسم سبّل ما ولين كبو ورّ مسلمة أن مو إسلام مرة كمدّو أبّل ما ولين كبو جغرافي أن مو بيتك جل أمي دانغا كأمي كيست أمني ولين جراتو لمي بيتك بيسنا تودان أكل إنما لما رمد والإنكبات غربراتين مو أكما بيكتن ربين إلمنا ما آدم الرهجل كبو ملي سباف سبل موتان قدامي غوس عددات ففجعيرا إنما غوس الرا سبر رمد والإنكبو أما وان كان سرّي التوبتاني والبردهم سيسون nama hedduu irratti rakkisaa jiran argaa jiran
wanni kun diin islaamaa keessatti akkamitti ilaalamaa kan jedhu kun waltajjii akkanaa irratti yoo waliin wal barsiifne wal yaadachiisne malee waa hedduun shakkiin nama keessa seenee wanna xixiqqoodhaan wal shakkuunis wal hamachuunis hiikaa mataa ofii kennaas walirraa wal fageessuunis waan argamaa jirus waan guyyaa guyyaadhaan mul'ataa jiru. Amma namni tokko nama yookiin muslima yookiin kiristaana amantaa wayii qaba yookiin saba Oromoodhaa yookiin Amaaraa yookiin Arabaa yookiin Yahudaadhaa saba wayii qaba yookiin lammii biyya kanaati yookiin lammii biyya Itoophiyaati lammii biyya tokkooti. Afran kana wal bira otuu waliin faallessin waliin deemsisuu yoo hin dandeenye hojii diiniidhaa hojjetamu hojii biyyaa hojjetamu hojii ummataa sabaa hojjetamu wal keessa laaqamee waa hedduun baduu danda'a. Amma xiyyeeffannaan kan koo waa'ee sabaaf sabboonummaan diina islaamaa keessatti akkamitti ilaalamaa kan jedhu maalsaatu balaaleffatamaa hamma eessaatu eeyyamamaa kan jedhu kana ifaan ifatti kaafne yoo irraa wal hin barsiifne rakkinni tokko tokko in argamaa jechuudha. Duraan dursee hiikaa tokko tokko laaluu qabna. Hiikaan laaluu qabnu dura rees jennaan sanyii jennee kan hiikuu dandeenyu hiikaatu jira. Akkasumas immoo itniik yookaan itnisiitii jennee kan fudhannu saba immoo kan jedhamee kun irraa maddee ittiin deemu jira. Amaariffaadhaan zar kan jedhamu rees kan jennu biheer kan jennu immoo itniik kan jennee fudhannu jechuudha. Jarri kun lamaan garaagarummaa qabu. Namni hedduun garaagarummaa isaas hin hubanne hubachuu dhabuu qofatu hin ta'in zariif zaranyinnet sanyii wayii irraa argamu yookaan sanyii fi sanyummaadhaan wal qoodanii deemuu irratti waan jiru wal nama harkaa dhahee kan barbaadan fayyadamaa hiikkaan isaallee kana jedhamee ifaan ifatti utuu hin kaa'amiin waan deemaa jiruuf namni tokko afaan ofiitiin yoo dubbate namoonni tokko tokko zaranyaa jedhu. Namoonni tokko tokko immoo tokkummaan dhufuudhaaf hundi keenyayyuu afaan tokkoon haasa'uu qabnaa warra jedhee deemu jira. Amma haala kana keessatti yoo ummata islaamaa keessas dhufne diiniin keenya maal jedhaa kan jedhu irratti ifaan ifatti haasa'uu waan hin danda'amneef muslimoota hedduu shakkiin wal qoodinsi gargar bahuun argamaas jira gara fuulduraas kana caala argamuu danda'a yoo sirriitti hubanne wal fahamuu hin dandeenye. Asirratti wannan kaasuu barbaade dura rabbitu qur'aana keessatti yaa ayyuhannaas innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum jedha. Yaa ilmaan namaa إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أنماتو أفانا ربي فعلان كبجا جد أمي نو جد أكدبتت نماتو ألاف إيررا إسن أمي وجعلناكم شعوبا أمة سبوي إسن قريت وقبائل قوس أدداكا إسن قريس نهي جد مالف كنت يا جنان لتعارفوا أكا والبرتنو دافيج هيا والبري أدد بهم كينيا ربي تقول يتكفى سبب نسامو كن سنيكنا كن سبكنا جنة أكا والبرو داف ربي نقول إيغا ربي وان كان قول كن إيغا هجي ربي تاي ماف كان دوكا ركنا أكما ربي فعلت أكما ربي انجلت هبني ولين جراچون الرأي ممالي هجي ربي كيسا سيني تكما نكدوفوف واي سبا أكا بدوك أبوي تلالو نمي توقع فانو فيتين هاساون
akka sabummaa balaaleffatamutti fudhachuun yookaan gara biraatiin immoo islaamni musliimoota hundayyuu afaan tokkoon afaan arabaatiin haa ta'u afaan amaraatiin haa ta'u afaan oromootiin haa ta'u afaan tokko dubbattanii tokko taatu kan jedhu diinal islaamiin keessa hin jiru. Nu afaan namoonni tokko addunyaa irratti hin dhama'u. Afaan arabaa babal'isanii diinii hubachuudhaaf barbaachisaadha. Sababa diinii keenyaatiif hin barannaa hin barsiifnaa waan gaaffii hin qabne. Haa ta'u malee muslimni addunyaa irra jiru hundi akka araba ta'u rabbiin hin barbaanne. Otuu barbaade isumatu araba godhee uuma ture. Rabbiin Qur'aana keessatti maal jedha? وَمِنْ آيَاتِهِ مُعْجِزَةُ رَبِّin keessa خلق السماوات والأرض سماي أمو والأرض لفس أمو واختلاف ألسنتكم وألوانكم أفان كيسن الددباسو بفا كيسن الددباسون معجزة ربي كيسا يجر آية ربي كيسا يجر الددباسون هجي ربي توبر دبرفته آية ربي تي أنا توكنا سنقول أجد ربين كنان اتبونا كنان أنا تسني قول إيه معجزة كوتي جد نتمار إيه ربين أنا تقول أجد كنا قتشون ساس معجزة ربي وتأ أن سبا أمور راد على نمي تقو سبا أمار راد على كان سبا ددار راد على فلي ربي في كايو ربي يوتا يرجمه كنا مالتو كانوا في نجا إساتو قول إساتو هان كنا مرتس كنا قتشو كوتي معجزة لا جد ربي نيون تماجراته دبيني كايو كنا تأ أكمل توان كنا هو بناء نموني توكو سبأو في جالتشون إسلام برتك بلا لفتم واتفاقات ربي المعجزة رجل هجبنو ما لقون نقات ميتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابان تقدوا في غافتين أمين أصبيتي أن يحب الرجل قومه نمي تقو سبسا جالتشون سبونما دين الإسلام بلا لفت سنة كيسا نسينا موجة دي غافتين رسول غافنان لا أجدا إنسينو جدا إيقا مال إني بلا لفت مارو جنان أن يؤين الرجل قومه على الظلم نمي تقو سبسا ظلمي رت يكر رت بدي رت برد أبته يوغرغاري كانت بلا لفت ما جدا أما واني بلا لفتمو إفان إفت يو كأمي كمي كان كأمي جنة إفان إفتو بچون كانوا رأي غمو جچون أكاديم ساتي ركين يكون بركين وانا أرغمي ميت بروما يرغما ربي صلى الله عليه وسلم ركين يكون أرغمي أكمت ركين كان هيكني akkamitti waan kana furmaata kennanii kan jedhu kana sabnis sabbonummaanis wanni jennu hundinuu barassana ilmi namaa yeroo dhuma jiru waan ta'eef akkamitti hiikani jennee yoonuu dhugaadhaan musliimoota taane fakkeenya godhannee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa hubannee itti deemuu qabnaadha. Amma أكاديم ساتي متى دري كان الرتي نفهمه متى دري كان الرتي دولا مرمت بعدين ترتيلف متى دري كان الرتي حديثه تا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم الرادفن أكسمس
قرآن ربي كيستي وأن يكون أكمته كمي سيرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيستس ركن يكون أكمته كمي كان جدو قد بني يولا لمالي نمي هدون واني ما تقوفون الجنة في قباته فهمي وفي هرته كراسنا عندي مدان وأن هندنو كان وان ديني نبلالفن أكبلالفتوت إني كان موان ديني بلالفتو أكهم بلالفنت فرأتمي ركن نكون حواس مسلمة كيست وان توكو توكو وماجر أما يوان كان إلى اللي درا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم مي مال فاتو برساني كنا منا ركن نكون هي كمي كنجد وللالون برباتشسا فكين ياف بلال ابن رباح لمي بيا إثيوبيا كانت صحاباتو أبو ذر صحابة جد مولين وللن يروكنا مال جريني يا ابن السوداء أتساوي نيجرين يا مجا انتلا قالتي قراتي سنة أنا والكتاتا يجري دبتين تكفى قراج جدي بفساتين توكن لما فا أنا أول كتات تاي جدي أتي أنا أول كتات شو هندن ديسو كان جدو إرقاق أبو دبرس أما رسول ربي صلى الله عليه وسلم آرني أكمتي بفساتين حدثاتين أكنت دبتا جدني صحابة كانت سكيسة الجنة جاهلية تجرى جدًا نما تكو بفساتين قدي لالون تكيسني لالون الجنة جاهلية أكتئ رسول ربي صلى الله عليه وسلم همن كان قفرت الأبني غربرات مال جلن برسنا جاهلية كيست عربوني بك أدى قبو نمي عربان تاني صدركا قد آنا قبا ياد جدو قد آنا قفتون تاين غرب قدتني بتني غرغرني اتم فيدب ورطورن اسلام ندوفي والكتسي اسلام ندوفي بلسباسي حالا كانان اتما والانجراتنو واني جاهلية رالانسون يرون ماددا كراتك آرك ساتور رسول كان هيكول أف صلى الله عليه وسلم مال جلاني دبتن كلكم من آدم وآدم من تراب هند كيسنو آدم الرا أممتني آدم مو بيورا أمميجر عربا كان تأي عربا كان هنتاني هنجالو أدين قراچ الرهنجالو قراچ أدين الرهنجالو جداني والكتما إلمنما إفان إفتكان كان الرتسين أبني وانغو سما حواسا كيست فيدي والتبوسو توكو توكون إرت دبتني سريسو داف يالاني رسول ربي صلى الله عليه وسلم يو كان لالي توكو سبنما أولفوداني تكيسون مكاين سبنسون هنجالنين وامون أنا تجعل جلاني والدرغمون كنون دينو ربي برد أكد أواتي كأنيجو ربيس قرآن كيستي أدد كان اسم باسي سباب سبلموتا كان اسم قولي لتعارفوا جدأكم من جدت أكا والبرتنو راف جدأ والبريو غرو ربي برت أينيو تعالى غافين جدو حواسا كيست وان دندأو إن أكرمكم عند الله أتقاكم إسن كيسا ربي برت بكنا ميكابو نما دغال أن ربي صداتو نما تقوى قبوجر أما ألتقو تقو نما كيستي مالتو أرغما حالات دداران نمي واي أينيو ما أوفي برچون سا وانجر أني أينيو نجد أوف غافتشو وانجر ربين سبع ددار أمونسا وان أجائب تأوسا راجي ربي را تأوس هو النجر
حتى أمالي مي أكسي أبتني يادن أمك التي براتينا نسن التفيدة قاف نبي آدم عليه السلام لفرجرنو سابا والنجلمو زباب سب لموت أما والنجنو سني والنجنو هنجرو قاف آدم مرة يتوكو جدي جلقب ببلتي أما الدنيا رد أفان كما ترباف إبشان هجرة كنجرو قاف آدم توكو تري أما كما ترباف إبشان الرقه أرقم علمي نماس بليون ترباف ولكا قهي قرسد ديت التدي ماجر يرودرا آدم كفتوري آدم الرا ربين هوا باسي هوا آدم الرا إجولين أرقماني إجولين جرا إجولي هورتاني إجولين إجولي جرا إجولي هورتاني حالا كانان دي معلوفاني سنجي ونجل مكم بايتا دوفي أكا سنجي دراتي ولالي ilmina ma hundinu Adam irra argame zurriyati Adam hundinu garu yero asfagata dufnu sanyiin addadda karatti duf akuma rabbin qur'ana keessatti gara bakka 15 irrat zurriyati Ibrahim zurriyati Nu zurriyati Ebalu jedha akka dumbatutti sanyiin Ebalu kan jedhamu hedduun argamaa dhufe jechuudha dhumarratti odeebine addunyaara namni jiru hundinu sanyiin isaa tokko قالوا أسأل لها تاجر قيامة ديمنو كرار